Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana kan waliitiin ilaallu waa'ee moqoxoraati jechuudha. Moqoxoraan maalidha? Faayidaan moqoxoraa maali? Moqoxoraatti eenyutu fayyadamuu qaba? Eenyutu immoo fayyadamuu hin qabne kan jedhu barnoota kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Dabalataan yeroo ammaa kana afurri hamaan karaa adda addaatiin jiruu fi jireenya mucaa namaa keessa galee mucaan namaa yeroo itti dhiphatu, yeroo itti barakata dhabee, eebba dhabee, nageenya dhabee, tasgabbii dhabee karaa adda addaan addunyaa kanarratti diinni aangoo argachuudhaan warreen guyyaa 40 fi 80ffaa isaanitti illee mucummaa Sillaasee argatan karaa adda addaatiin diinni keenya Daabiloos mana kiristaanaa keessaa baasee fannoo isaanii kuchisiisuu irra gahee waan jiruuf nuti ijoolleen tawaahidoo warri mana kiristaanaa keessa jirru hafuurota hamootaa kana akkamittiin ofirraa hidhuu dandeenya kan jedhu egaa sirriitti bal'inaan gara fuulduraatti kan waliin barannu ta'a. Guyyaa har'aadhaaf garuu moqoxoraan maalinni kan jedhu hiikaan isaa maalidha? Eenyutu itti fayyadamuu qaba? Faayidaan isaa maalinni kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti hordofa. Share, subscribe, like gochuudhaaniin warreen viidiyoon kun bira hin qaqqabne akka bira qaqqabuu fi akka barataniif taasisaa. Yeroo hedduu gaafii waa'ee moqoxoraa irratti warra gaafatan biraan gahaan isiniin jedha. Kallattumaan gara barnoota keenyatti darbina. Moqoxoraa jechuun diina keenya Daabiloosiin kan ittiin barbadeessinu, kan ittiin kuffisnu, xiyya diinaa kan ittiin cabsinu, meeshaa ittiin hafuura hamaa injifannu keessaa isa tokkodha. Abbootiin keenya durirraa jalqabanii moqoxoraa fayyadamuudhaan diina isaanii akka injifachaa turan, Daabiloosiin akka isaan hidhaa turan seenaan macaafa qulqulluu nu barsiisa. Humna keetiin diinota keenya lafaan ni dhoofna, maqaa keetiinis immoo warra nurratti ka'an ni kuffifna, ni dhidhiinna jechuudhaan faarfannaa Daawitiin 44 lakkoofsa 5 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkuma dubbatu moqoxoraan mi'a lolaa keenya, mi'a waraanaa diina keenya Daabiloosiin ittiin kuffisnu, humna kan nuuf ta'uu danda'u, Daabiloosiin kan ittiin mo'annu meeshaa keenya keessaa isa tokkodha. Qulqulluun abbaan keenya Phaawulos ergaa isaa keessatti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa, diina keessaniin akka injifachuu dandeessanittis jabaadhaa akkuma jedhe diina keenya Daabiloosiin kan ittiin injifachuu dandeenyu mi'i lolaa keenya inni tokko moqoxoraadha jechuudha. Kunis egaa abbootiin keenya waggaa 120 dura akka seenaan mana kiristaanaa keenya nutti himutti moqoxoraadhaan qaama isaanii rukutuudhaan yookiin reebuudhaan humna hafuura hamaa kan ittiin hidhan, humna hafuura hamaa kan ittiin dadhabsiisanii fi foon isaanii lubbuu isaanii dhaabbachisiisanii Waaqayyoon uumaa isaanii wajjiniin kan itti tokko ta'an jireenya bara baraa kan itti argachuudhaaf daandii qajeelinaa irra gaggeeffamaa turanidha. Amma garuu ijoollee Waaqayyoo kun irraanfatamuudhaan moqoxoraan warra gaaniifidha, warra monokkosaniifidha, monoksoota qofaafidha jechuudhaaniin namoonni moqoxoraa akka hin fayyadamneef akka irraa fagaatanii fi yaadonni garaagaraa, yaadonni dogoggoraa ni qabu. Kun sirrii miti. Moqoxoraan diina keenya Daabiloosiin kan ittiin injifannu erga ta'ee namni kamuu amanee humna Waaqayyootiin diina kiyya Daabiloos nan injifadha jedhee kan itti amane kamuu fayyadamuu ni danda'a. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontoosiif ergise 1ffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irratti
dorgommiin itti waamame hundumatti qaamni kiyya akka hunduma danda'utti aleellaa narratti raawwatamu hunduma akka injifachuu danda'uu fi qaama kiyya nan abbooma. Qaama kiyya nan abbooma. Hojii foonii akka inni raawwanneef qaama kiyya nan abbooma. Qaama keenya kan ittiin abboonu keessa keenya keessa foon keenya keessa dhokatee diinni karaa adda addaatiin akka inni nu miine akka inni nu waraanneef kan ittiin taasisnu foon keenya lubbuu keenyaaf akka bitamuu danda'u kan ittiin taasisnu keessaa tokko moqotoraadha jechuudha. Kanas egaa qulqulluun Phaawulos qaama isaa keessa seexanni akka jiruu fi seexana sana baasuudhaaf jecha wanta gochaa ture yeroo nutti himu yeroo nu hubachiisu mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akkan oluuf hin qabnee fi wanta qaama kiyya keessa taa'ee na waraanu ergaan seexana anaaf kennamu sana nan rukuta. Kanas akka ani irraa fuudhuu fi si'a 3 gooftaa kadhadheeraa jechuudhaan ergaa isaa warra Qorontosiif erge isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 hanga 8tti kaa'eetu jira jechuudha. Seexanni qaama kiyya keessa isa jiru sana nan rukutaa jedhe. Phaawulos kan inni rukutu maalidhaan yoo jenne abbootiin keenya waggaa 120 dura akkuma moqotoraatti fayyadamanii qaama isaanii keessaati hafuura hamaa baasaa turan. Qulqulluun Phaawulosis qaama isaa akka rukutaa ture. Qaama isaa akka reebee hafuura hamaa seexana sana of keessaa baasaa ture. Nutis eegaatii akka sana akka raawwannuuf abboota keenya irraa kennaa nutti darbedha jechuudha. Har'as moqotoraadhaan gaafa fayyadamnu qaama keenya hunduma rukutuudhaan qaama keenya keessa kan jiru seexana of keessaa baasuu akka dandeenyu ragaa macaafa qulqulluu ni jira jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ammas irra deebi'uudhaan ergaa isaa warra Tasaloniqeedhaaf ergeessa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irraa kaasnee gaafa dubbisnu obboloota koo qaamatiin yookiin garaadhaan yoo walirraa fagaanne illee isin arguudhaaf yeroo hunda dhama'aan ture. Dhufee immoo akkanan isin hin arginee fi seexanni na ittisaa ture jedha. Egaati seexanni tokkummaa namootaa walitti dhufeenya namootaa hin jaalatu waan ta'eef. Kanaaf akka isin hin ittisneef immoo jalqaba qaama isaa keessa kan jiru sana akkuma rukutee of keessaa baasaa ture. Nutis egaa jiruuf jireenya keenya keessatti diinni keenya Daabiloosii akka inni nu miineef jiruuf jireenya keenya keessa galee Waaqayyo irraa akka addaan nu baafnee fi moqotoraa fayyadamuudhaan rukunnee qaama keenya keessaa baasuu akka dandeenyu kutaa macaafa qulqulluu nu hubachiisudha jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo moqotoraa abboota keenyaan eebbifame yookiin immoo abboota gaabbii keenyaatiin nuuf eebbifameetiin qaama keenyaa gaafa nuti rukunnu mallattooleen garaagaraa qaama keenya nu gubuu, qaama keenya nu nyaachuu, qaama keenya keessa deemuu, akka dhagaa ta'uu, qaama keenya nu kokotteessuu, sammuu yookiin mataan keenya bakka lamatti akka waan adda baheetti boboo guddaadhaan qabamuu, dhukkubbiin qaamaa gaafa nutti dhaga'amu maqaa Waaqayyootiin, maqaa dubaroo Maaramiitiin, maqaa Sillaaseetiin gubadhu qaama kiyya keessa kan jirtu jennee tikashaa keenya lamaan bakka nu dhukkubii fi qaama keenya gaafa nuti rukunnu mallattooleen kun nutti mul'atu taanaan afurri hamaan guutumaa guututti keessa keenya jiraachuusaa kan ittiin hubannudha jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo nuti kiristaanonni laphee keenya qulqulluudhaan gara Waaqayyootti deebi'uudhaan gaabbii galuudhaan fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuudhaan jalqaba gara oliitti akkuma dubbanne maqaa Waaqayyootiin, maqaa dubaroo Maaramiitiin, maqaa Sillaaseetiin keessa kiyya kan jirtu afurri hamaan dhokattee kan jirtu dhaalaatiin sanyiidhaan maatirraa kan nutti dhuftee akkasumallee karaa namootaatiin xunqaayiidhaan matatiidhaan jinniidhaan saabbamtanii gara kiyyatti kan ergamtan hundumti keessan maqaa Waaqayyootiin gubadhaa Waaqni sinaa guwaan isinaa hidhu jennee kadhannaa gochuudhaan afuura hamaa kana qaama keenya keessaa hidhuudhaan jaalala Waaqayyootiin jiraachuudhaan humna afuura hamaa kana mo'achuu ni dandeenya. Darbeesi haala kanaatiin Waaqayyoon galateeffachaa gaafa jiraannu laphee keenya qulqulluudhaan Waaqayyootti amannee qulqullummaadhaan jiraannee abdii Waaqayyoo irraatii nuuf laattame mootummaa isaa dhaaluu ni dandeenya. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 19 irratti kunoo humnoota afuura hamootaa hidhuu ni dandeessu.
ilkee bofaa qabuu ni dandeessu, summii isaas dhuguu ni dandeessu. Isarrattis aangoo isiniif kenneera. Ejjeta miila keessan jalatti akka isaan isiniif bitamanii fi isiniif laadheera. Kanaafiyyuu isinis jabaadhaa amantaa keessatti cimaa dhaabbadhaa jechuudhaan humna hafuura hamaa akka mo'uu dandeenyu, summii isaallee yoo dhugne, ilkee isaallee yoo qabne homaa nu gochuu akka hin dandeenye abdii nuu kenname waan ta'eef, kanaafuu diinni keenya diiyaabiloos nurratti aangoo argachuu waan hin qabneef akka inni immoo aangoo nurratti hin argannee fi gaabbii galuudhaan fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaan muquxuraa fayyadamuudhaan kadhannaadhaan cimuudhaan humna hafuurota hamootaa qaama keenya keessa jiran baafnee gubnee hiinee si walitti akka isaan hidhaman taasisuudhaan nuti immoo Waaqayyo Gooftaan kunoo samii fi lafti osoo hin uumamin dursa gara ani isinii qopheesse mootummaa abbaa keessanitti galaa jechuudhaan bara dhumaatti mootummaa isaatti akka nu galchuudhaa fi nuuf waadaa gale waadaa nu galame sana hundumaa akka argachuu dandeenyuuf jabaannee amantii keenyatti cimnee dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Dhagaan kiristaanotaa namoonni baay'een muquxuraatti fayyadamuus fedhiin qabanii akka namoonni fayyadamanis hin barbaadan. Sababni isaa akkuma kaasne qaama keenya keessa wanti jiru gaafa nuti kadhannaa goonee, gaafa nuti laphee keenya qulqulluudhaan Waaqayyotti amannee, gaabbii gallee fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhannee Waaqayyoodhaaf adda baanee murtoofnee gaafa jiraannu hafuurri hamaan keessa keenya jiru ni ba'a waan ta'eef. Hafuurri hamaan immoo namoota irra buluudhaan karaa ittiin diina keenya diiyaabiloosiin hafuura hamaa kana qaama keenyaa keessaatii ittiin baafnu kana akka nuti hin fayyadamne namoota irra bulee nu dogoggorsiisuudhaan duubatti nu deebisuudhaaf amalee nu dhabsiisuudhaafidha kaayyoon isaa waan ta'eef nuti eegaatii kana namane beekaa ittillee yoo jechuudhaan qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate amantaan keenya amantaa qulqullootaati. Waaqayyotu nuuf laate, isa Waaqayyo nuuf laate, isa Waaqayyo nuuf kenne kan ammoo itti fayyadamuun barbaachisaadha. Ergaa Yihudaa boqonnaa 1:17 irratti dubbii ergamoonni Waaqayyo kanaan dura isinitti dubbatan sana yaadadhaa. Amantaa keessan ishee qulqulleetti al tokkicha qulqullootaaf samii irratti isaaniif laattamte sanatti qabamaati jiraadha. Akkuma nuun jedhe amantaa keenyatti qabamnee amantaa abboota keenyaa isaa amannee kanaan jabaannee cimnee humna hafuurota hamootaa immoo gara keenya dhufan kana akkaataa kanaan injifachuu akka dandeenyuu fi Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Kutaa lammaffaa isaa immoo yeroo biraa maalummaa muquxuraa sirriitti waliin baranna waan ta'eef warreen waa'ee kana barachuu fi warreen hafuura hamaa haala kanaan hidhuudhaaf fedhii qaban hunduma biraa akka ga'uu fi sheer taasisuudhaan biraan gahan affeerraa qophii kootii Waaqayyoon hunduma keessan faanaatu wasbaata lagzaabeera.